Jira jirtuuf sa'a namni maatii waatiin xiqqaa guddaa hundi keessan nagaa jirtu bag jiraatan. Taaba kana Abiy Ahmed Oromoo Arsii arrabsee jedhameeti. Yeroo namoonni baay'een irraa dubbata arguu jira. Abiy Ahmed Oromoo Arsii qofa osoo hin taane Oromoo guutuu erga arrabsee oolee bubbuleera. Namoonni baay'een keessan dhageettanii jirtan yookaan argitanii jirtan ta'uu danda'a. Garuu akka isin biyya ijaaruu hin dandeenye akka isin waa diiguun ala waan tokko tolchuu hin dandeenye Abiy Ahmed kanaan dura dursa isinitti himeera. Hunda keessanii jechuu Oromoo guutuutti. Kana yeroo jedhu sobaa jirtu kana mootu Abiy Ahmed waan akkasiin dubbatu ittaniiti na shakkuu dandeettan. Garuu Abiy Ahmed kanaan dura Oromoo kutaa tokko waan hin taane hunda keessan arrabsee jira. Maal jedhee arrabsee dhufa mootu isumarraa dhagaa. Booranni hin ijaara, hin qopheessa, hin muuda, hin kabaja. Bakka biraa hin komata, hin cabsa. In kufisa ijaarun beeku. Akkuma dhageettan kana Oromoon naannoo biraa Oromoo Boranaa waan hin taane kuffisuu malee kaasuu beektan diiguu malee ijaaruun beektan jedhamtanii turtan. Abiy Ahmed erga giraan dhufees wantoota wal'aa garagaraa dubbachuun beekama. Fakkeenyaaf taaba tokko bakka biraa deemee yoo du'e uummanni Oromoo wal ta'ee falmata. Garuu Wallaggaa yoo deemee du'e Oromoon Arsii Wallaggaan dhiiftu, Oromoon Shawaa Wallaggaan dhiiftu, Oromoon Jimmaa Wallaggaan dhiiftu jedhaa dubbataa ture. Achi asis walgii paarlamaa keessatti waan tokko dubbachuun uummata waliin ture. Maal inni namoonni paaspoortii lama qabatanii biyya kana keessa jiraatan kan yeroo asiin nagaa surtanii yeroo nageenyi dhabamutu biyya irraa baqatan. Wamaa'uma jedheeti Jawaariin fatutti qofu yeroo inni yaalutti uummanni dallansuu keessa seenee ture. Galgaluma san Jawaariin farratti yaalii ajjechaa taasisanii turan. Qamoo mootummaatiin jechuudha. Kana mirkaneeffachuuf hammatu sagalee iddoonni Jawaarii guyyaa isa waraaban qofa dhageeffachuun ga'a akka mootummaan Jawaarii irra yaalii ajjechaa taasisee jechuudha. Abiy Ahmed kun haga guyyaadhaatti uummata waliin dha'uu dhiibne rakkoo dubbiin waliin dha'uun itti fiduu danda'u hagammatti waan hubateen fakkaatu. Taaba kana nu arrabsiittanii namoonni baay'ee yeroo dubbatan arguu jira. Uummanni Arsii ergaa tokko natti himanii turan. Kanaan dura Arsii keessa nama gowwaa tokkotu jira, gowwaa beekamu. Gowwaan kun leenca najjeesaa jedheetu bosona deeme. Bosona deemee isaa bosona galuu leenci nyaateen. Leenca nyaatamuunsaa uummanni keessaa ba'ee adeeme sun hin beeku. Har'as leencaas ajjeesee deebi'aa jira. Boris leenca lama ajjeesee dhufaa jira. Xiqqoo ture mootummaan gootummaa isaa waan bareef badhaaseennaan badhaasaaf leenca ajjeese qabatee dhufaa. Waggaa waggaadhaan namicha leenca ajjeese jedhamee eegamu sana soo eegu namichis hin deebine leencis hin dhufne. Isa deeme eeguutti ija keenya alaalatti qabannee taa'urraa daandii haa ijaaru ibsaa galchinu. Ana akka nama tokkotti haasaasan karaalee hedduutti hiikee ilaale. Jalqaba irratti fakkeenyaaf inni kan jedhe uummanni Oromoo Arsii waan tokko natti himee ture jedhe. Arsii keessa gowwaa tokkotu jira, gowwaa beekamaa. Gowwaan kun gaaf tokko leenca ajjeesuuf bosona keessa seene. Bosona keessa seeneeti osoo leenca ajjeesin leenci isa nyaate. Uummanni keessaa ba'e sun namichi leencicha ajjeesee deebi'a jedheeti osuma eegu namichi achumaan hafe. Akkuma dura jedhee haasawaa isaa kana karaa hedduutti hiikee ilaalaa ture. Tokkoffaa leenca ajjeesuuf bosona seeneeti osuma uummanni eegu achumaan hafe bakka jiru sanitti abaa'oo tuquuf waan dubbate na fakkaata. Jalqaba irra jechuudha abaa'oo tuquuf waan dubbate na fakkaata. Abaa'oon uummata Oromoo bilisoomsuuf bosona seenee garuu hagammatti uummata Oromoo bilisoomsine achuma jira achumatti hafee waan jechuuf erga akkasii dabarsuuf waan dubbate na fakkaata. Inni biraa ammatu Jawaar Muhammad yookaan ammatu Baqqalee Garbaa fa'a namoota akkasii waan tuquuf dubbate na fakkaata. Maaliif dubbiin siyaasa waan ta'eef jechuudha. Obbo Baqqalees ta'e obbo Jawaar Muhammad fa'a argachuu hin dandeetta waan ta'eef kanaan booda anuma qofaa hordofaati anuma qofaa filadhaati na waliin deema jedhee uummata Oromootiif dhaamsa waan dabarse na fakkaata. Bakka uummanni inni keessaa ba'e sun namichi leencicha ajjeesee deebi'a jedheeti eegaa ture jedhu sanitti ammatu fakkeenyaaf Abiy Ahmed dubbii kana kan dubbate Wallagga keessatti miti. Uummata Wallaggaatiin jaalmarroon isin keessaa ba'e nyaatameera waan ta'eef jaalmarroo eeguu dhiisaatii haga dhumatti na walii itti fuufa waan jechuu barbaade na fakkaata. Bakka kanatti inni leenca jaalmarroon ammatu namichaa jechuu yookaan ammatu paartii isaanii leenca jaalmarroon namichaa jechuu. Kanaafuu paartii isaanii yookaan ammatu dhaabni biltsiginnaa kun jaalmarroo nyaateera. Abaa'os ta'uu danda'a Jawaariin fallee amma fakkeenya jaalmarroo fudhadhe malee jechuudha. Namoota akkasii sanniin nyaateera waan ta'eef namoota Oromoo qabsaa'ota biraa nyaadheera waan ta'eef kanaan booda anuma waliin itti fuufaa mootummaan biraan jiru mootummaan keessan anuma Abiy Ahmed waan jechuu barbaade na fakkaata. Walumaa galatti dubbii isaa kana an akkasitti hin xalee jechuudha. Garuu yoo akka amma namoonni baay'een jedhaaran uummata Arsii akkasii arrabsee jiraatan mootu deebiin isaa gabaabaa. Abiy Ahmed
Oromoo Arsii beekuu yoo barbaade yookaan ammatu seenaa uummata Oromoo Arsii barachuu barbaade Shaashimanni deemuun isin barbaachisu, Baalee Roobee deemuun isin barbaachisu, Asallaa deemuun isin barbaachisu, Boqqojjii deemuun isin barbaachisu, Dodola Asaasa deemuun isin barbaachisu. Achuma abbaa isaa gaafachuu qaba. Abbaa isaa Minilik mana isaa keessaa qabaa mitiire manuma isaa sin keessatti Minilikiin gaafateeti mee uummata Oromoo Arsii akkamitti ibsita yookaan ammatu ummanni Oromoo Arsii hagam tokko goota jedheeti Minilikiin abbaa isaa gaafachuu qaba jechuudha. Maaliif uummata Oromoo Arsii Minilik bareechee beeka mootummaa kamiyyuu caalaa fakkaata akka seenaa dhagee jechuudha. Lakki Minilikiin gaafadhu naannoo Arsii deemeeti gootummaa Arsii kana baruu barbaadoo jettamatu Arsii deemuun sin barbaachisu. Maaliif Arsii hedduu biraa qabdaa miti fakkeenyaaf Biraanuu Juullaa dhalataa Shaashimanneeti. Yoo Shaashimannee deemeeti waa'ee Arsii kana baradha jettee kan yaaddu ta'e Shaashimanne deemuun sin barbaachisu. Achuma taa'eeti Biraanuu Juullaa gaafadhu kamas waliin hojjechuu jiru jechuudha. Yoo ammatu Baalee Roobee deemeeti waa'ee Arsii kana baradha yookaan ammatu seenaa Arsii kana qoradha jettee kan yaaddu ta'e achumatti kunoo namicha biraa qabda eenyu maqaa isaa leencoo baatii nama yeroo goggore dhiifama isa san gaafachuu dandeetta jechuudha. Garuu abbaa kan kee Minilikiin osoo gaafattee bareeda maaliif achi keessa sibiri jira waan ta'eef sa'aatii feeteetti gaafachuu dandeetta. Minilikiin bira deemteeti mee Oromoota Arsii kana jecha tokko qofaa ibsasoo jetteeni jecha goota jedhu qofaa sitti himuu danda'a jechuudha. Kana yeroo jedhu Oromoo Arsii qofatu goota jechuu kiyyaa miti. Oromoon hundinuu goota. Yeroo ammaa kanatti Arsiirra waan dubbatamaa jiruuf waa'ee Arsii kaasee dubbachuu jira malee Oromoon hundi isaanii goota. Mee kan Minilikii dhiifneeti isuma bara wayyaanee kana ilaallu. Bara wayyaanee keessa bara qeerroon Oromoo qacceetti ka'eeti mootummaa wayyaanee kana hiddaan raasaa tureetti. Ati gabbaateetti Abiyyi Ahmed jechuudha. Gadi baateetti yeroo ammaa kanatti karaa cufuun doofummaa duubatti hafuun wayiraan turre bara sanitti gootittiin Arsii xayyiba haasanii agaazii meeqa qabdee Shaashimannee keessa hiite. Laale sa'aatii sanitti hidhamuu dandeetti ajjeefamuu dandeetti waan fedha godhuu danda'an garuu sodaa tokko malee agaazii uummata Oromoo ajjeefte uummata Oromoo Shaashamannee magaalaa Shaashamannee ajjeefte hunda isaanii qabdee hidhaa galchite. Atoo sa'aatii sanitti kootii lammaa magarsa jala dhokatteeti achi gaaf gabbaa karaa cufuun inni dhakaa darbachuun hiriira ba'uun doofummaa jedhaa turte. Inni biraa Gammadaa Waarii fudhachuu dandeenya. Gammadaa Waarii waraana mootummaa wayyaanee haga funyaan hidhateeti achi dhaabatu biratti daawun wayyaanee jedhee irreecha irratti mootummaa wayyaanee achitti kiiloo si gabbuuse guyyaa tokko jechuudha. Laal sunillee goota Arsii. Jechi san Jawaar Muhammadii tuquuf jettee yoo ta'e Jawaar Muhammad jechuun nama arak kiiloo si galchi keessaa isa tokko. Nama qeerroo Oromoo qacce kaaseeti akka isaan falmatan godheeti onnee toraata akka isaan jajjabaatan godheeti nama mootummaa wayyaanee hiddaan buqqisee akka arak kiiloo galtu si godhe keessa Jawaar Muhammad nama tokko innis nama Arsiiti. Dhiifama waliin garuu bakka kanatti Jawaar Muhammadii yeroo baay'ee nama Arsii jedhee dubbachuu irraa natti hin tolu jechuudha. Maaliif Jawaar Muhammad ka Oromooti. Amma xayyibaa Hasan Fajiraa ture miti xayyibaallee tama Oromooti. Amma yeroo kanatti namichi gara Arsii waan dhufeef yookaan ammoo namoonni baay'ee Arsii jedhanii waan dubbataa jiraniif anis gara Arsii fudhadhee irra dubbachuuf wanni jedhe malee dhugaa dubbachuuf sa'aatii kana sheemi waan akkanaa ebaluu Arsii ebaluu Shawaa ebaluu maali ebaluu Jimmaa maali jechuun Oromoo irraa waa eeggamuu miti. Nurraa ka eeggamu tokkummaa malee wal qoqqooduun wamoomti faayidaa takka illee nuuf hin qabu. An qixuma Jawaar Muhammad jaaladhutti Baqqalee Garbaa jaaladha. Qixuma Jawaar Muhammad jaaladhutti Lammaa Magarsaa jaaladha. Qixuma Jawaar Muhammad jaaladhutti Raayyaa Abbaa Maccaa jaaladha. Qixuma Jawaar jaaladhutti Hamzaa Booranaa illee jaaladha. Nu Oromoon tokko dhiiga tokko amma sa'aatii kanatti waa'ee Arsii irraa dubbatamaa jiruuf Arsii jedheeti namoota dhalootaan naannoo Arsii ta'an kakkaasuu jira malee Oromoon dhiiga tokko obboleewwan tokko. Fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa Wallagga keessa dhalate garuu Wallaggaaf miti qabsaa ture. Baqqaleen Garbaa hagadhaatti kaayidaa keessa dararamaa jiruuf Wallaggaaf osoo hin taane Oromoo guutuuf jechuudha. Baqqalee Garbaatiif jechisan jettoo ta'e Abiyyi Ahmed. Baqqalee Garbaa jechuun nama jireenya isaa guutuu Oromoof hidhamaa ture. Bara sin beeknetti osoo sin beekin dura Baqqalee Garbaa beennanu osoo sin beekin dura Jawaar Muhammadii beennanu osoo sin beekin dura Abaawoo jettee talloo ta'e osoo sin beekin dura Abaawoo beennanu. Saniifuu Baqqalee Garbaatiif jettee ta'e Baqqaleen Garbaa goota Oromooti. Jawaar Muhammad goota Oromooti. Abaawoon goota Oromooti. Namni uummata Oromootiif qabsee hundinuu anaaf goota. Dhumarratti ijoollee Arsii dhugaa dubbachuuf hedduu siniin boonee hedduu na gammachiiftan. Maaliif Abiyyi Ahmediitu nu tuqeettaniiti uummata inni keessaa ba'e uummata Jimmaan tunne. Kana caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Fuulduras haaluma kanaan itti fuufasanii jira karaa kiyyaan. Maaliif dhugaa dubbachuuf hin qaroomina. Yakka Abiyyi Ahmed hojjeteef uummanni Jimmaa arrabsamuu hin qabu. Yakka Jawaar Muhammad hojjeteef uummanni inni keessaa ba'e arrabsamuu hin qabu. Yakka Baqqaleen Garbaa hojjeteef uummanni inni keessaa ba'e arrabsamuu hin qabu. Yakka Jaalmarra hojjeteef uummanni inni keessaa ba'e arrabsamuu hin qabu. Uummanni nagaa arrabsamuu hin qabu jechuudha. Dabalataanis namoonni hedduun uummanni Arsii akkamitti qomeettaniiti iddoo garaagaraati jijjii kiyya fudhachuu hin danda'amu. ስለ አርሲ ስንፍናም ይሁን ስለ አርሲ አንበሳ መግደል ተናገርክ። ክብር ሰጥቶናል። አርሲ እንደ ድሮ ልማት እየተባለ የምትበላ ኦሮሚያ በአርሲ ተከብሯል። ሙጨቲ ጫልቱ ኦሮሚያ jedhamtu fudhachuu hin danda'ama. Namoonni baay'een
aartanii yeroo isin dubbattan argaa ture dhugaa dubbachuu hedduu isin hin boone hedduu na gammachiiftanii galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada